السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تكشو وهنا الدشني باسو بربادة الرهدو بولينكي يخن إسلاما ما درني الرجال إتا ويتجتوني أني كابصوفين ديما مالي ورد بغرتي وانسان هجتو وجين شركي سن هنقرو رقان كمالي جزي جتيني إنما الأعمال بالنيات نبي نوجي عليه الصلاة والسلام دلقان نما خلالم توني نيا لا تكا دلقان نما تولون نيا نما تولون هميدي شيخ خمتو سينجئ كتاب خمير أركيتي eenyuuti tu akka ati duba gartee dirree irreechaa gizee dheeyxe hadiisa kana daliila godhadhu takka ragaa godhadhu eenyu siin je'e jettee wayita gaafattu nama duba gartee deebisaa gahaa siif deebisu takka illee argitu. Yaa obboleen kiyya, shari'aan islaamaa tuni akka duba gartee mataa ifiitiin fassarte hin taatu duba. Shari'aan islaamaa tuni hawaa ifiitiin takka fe'innaa ofiitiin akkanumatti matuma keetii yaaddee duba gartee if jala oofuun taatu. Bakka irraa fuudhan qabdi, nama jala deeman qabdi. Yoo waan wanti isiniif addan baane jiraate ulamaa'ii gaafadhaa fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun rabbiin akkas jedhe. Aboo yoo waa takka hin beekne warreen diin beeku gaafadhaa hiije. Kanaafuu duba gartee abboon akka isin jettan san silaa taate dirree irreechaa dheeyne rabbiin yaa namaa harkaa kan jennu silaa taate firraa duba gartee salaataas maaliif salaanna hoo akkanumatti qalbiin taa'ee salaatee rabbiin harkaa jechuun man danda'u. Akka isin hadiisa san itti fassartan dogongora obboleeyyan. Hadiisni san wanti itti fedhame waan takka duba gartee wayito hojjettu fakkeenyaaf amma salaata haa salaattu, sadaqaa sadaqadhu, qur'aana qara'ii, hajjii godhi. Waan san gizee gotu niyyaan tee rabbumaaf jecha haa taatu jechuudha. Qur'aana gizee qaraatu niyyaan tee rabbumaaf jecha haa taatu malee faaruu namaa barbaadaaf. Takka sadaqaallee gizee sadaqattu rabbumaa jecha sadaqadhu jechuudha malee faaruu namaa barbaadaa fi galata namaa barbaadaa fi hin tahinii jechuudha. Sigalee kuni bakki ati itti deemu jirtu bakka badiiti dhugaadha. Niyyaan tee wayita techi dheeyxu waan biraatiif ta'uu mala. Ammoo wanti nuti jechaa jirru idduma sanittuu argamuun badii guddoodhaa isin jechaa jira. Iddoon san iddoo irraa fagaatan, iddootti dhiyaatanii miti akka amantii islaamaatiitti. Warreen amantaa biraa gaggeeffatu san mirga isaaniitti. Ati immoo akka nama islaamaatiitti bakki san shirki godhamaa jiraati. Irraa fagaadhu achumatti argamuu keetiifuu dilooytaa. Kanaafuu duba gartee hadiisa san akka ati itti fassarattee miti obboleessa kiyya dogongoruu jirtaati. Quba qabaadhu sheer godhi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.